Ijoolleen keenya hedduun boonsetanii nama biyya biraatti turizimiidhaan dhufe caatii qaamsisu jalqabdanidhaan. Namichi tokko ganamaa reediyoo bane jedhan. Achumaan reediyoo keessa caatiin ajaa'adha caatiin akkas jedhamee dubbatamnaan jedhan reediyootti gurguree qaameedhaan. Waa'ee mubee kana maalitti baastanii qoyyaa? Warra lammaffaa machaachaafiin turre ከአህያ ጋር ያደረገ ሰው የሰው እንደማይመቸው በዚህ አጋጣሚ እርግጠኛ ሆኜ መናገር እችላለሁ። isuma dhuguma harree wajjin gootii jettanii aduu dandeessu isinii galee wanti kun yuutuubii fa'eef akkas hojjetama ta'ame jechaadha. Zamana dubartiin akkas of salphiftu irra geenye jirra jechaadha. Manguddootti hin barbaadin jaarsa kee araarfachuudhaaf nama ofii keetiif qullaa wajjiniin bultu maaluma jedhee manguddoon lammaffaa siyaasaa abbo qaanyii dhaba. Ustaaz Raayyaa abbaa macca gorsa bareedaa warra qabaniif dhaamanii jiru. Warra hin qabne immoo rabbi isin eefage rabbi nuuf hage jechuun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo show akkam naaf jirtu jiruun jireenya afyaan akkamiin isin jedha har'as viidiyoo kabraatiin isin deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bobbahaarsoo bashannansiisoo yookaan nama jechisiisan isinii gale isinii qabadhee dhufeetan jira. I know yedduu kana immoo akka tokko viidiyoon gadi nu jalaa bu'ee jira. Gama yuutuubiitiin ta'een barre malee akka tokko xiqqoo nu jalaa qabbanaa'ee jira. Isinis qabbanoftanii jirtu. Maayinni Oromo maayinni subscriberiin 50 maayinni hariin keessa maal godhaatu 50 ol like godhaa mimina yeellaa isinaasin ni galee naa hundi keessanuu like gochuun dagatina baay'isoo guyyaa har'aati galee hadda Oktoobar tokkodha. Challenge guyyaa 30f guyyaa har'aa kaasee jechaadha. Ijoollee lama wajjin eegaluuf yoommoo viidiyoo tokko hambisne jechaadha. Adabbii qarshii walirra keenya jirra jechaadha. Hammaan booda guyyaan isiniif deebi'a jedhee tayyaadha. Baay'isee har'aan booda guyyaan na yaadanu isinii gale maayinni ayyaadamuun barbaada isinii gale. Akkasii mucaa Ooraa jedhamu beektu jedhee tayyaadha. Mucaa kana ilaalaa YouTube irratti jechaadha. Isa qofa osoo hin taane firaaf mucaa Amboo gurbaa kana wajjin challenge haga guyyaa 30tti qaalii walii gallee jirra. Isin nu jajjabeessuu qofa guyyaa 30 hin dalagna jedhee tayyaada viidiyoo hundi keessanuu warri immoo gara chaanaalii kanaatti haaraa dhuftan challenge guyyaa 30 kana keessa waan bareedaa tokko agarsiisuu qabna. Subscribeis jijjiiramne laayikiis akkasumas hordoftoota haaraadhaan jijjiiramuu qabna jedhee tayyaada. Hundi keessanuu like gochuun dagatina. Gara viidiyoo qeerroon biyya keenya gaafa caatiin qaaminaa dhiisaa jedhamani jechaadha. Isin nu caatiin nu dhowwitu jedhanii jechaadha. Namoota turizimiidhaaf gara biyya keenyaa dhufan akkasitti qaamsiisuu jalqabanii ilaalaa gudii kana. Stronger sex. So he's saying that the more you eat this, the more you get stronger. How many minutes? How many minutes can you go? 10 minutes. One time. How many minutes? Deeqa meeqatti mirqaanaa keessa nama galche how many minutes this jedhaadha. Shaatiin jettu achumaan 10 minutes jedhaniini 10 itti dhumata afaan irra sinnumte kuna mucaan iyyuu ganaan qaamin mirqaanaa keessa galee ba'u abo ajab godhaasin jedhaa bareedduudha waan bareedduu godhaattu. Garuu seera kana dhageessaniittu garuu. Beeksisa kana mucaasa barandaa namaatti caatii qaamamuu jaallatu sanaaf sheer godha. Akkasumas namoota barandaa ofiitti yookaan immoo mana ofiitti jimaa qaamsisan sanaaf sheer godha. Barandaa ofii jalatti namoota jimaa qaamsisuun yookaan immoo caatii qaamsisuun
adabbii akka qabu beeksisni tokko maxxansi tokko gadi bahee jira. Egaa maxxansa kanas yookaan beeksisni kunis maal akka ta'e waliin haa ilaallu. Dhimmi isaa namoota hojii hiikanii mana namaa jala taa'u kan ilaallatu ta'a jedha. Akkuma waraana olitti ibsamuuf yaalametti dargaggoo hojii hiikee mana namaa jala taa'ee caatii qaamu yoo argame abbaan manichaa qarshii 5,000 kan adabamu ta'uu hubattanii mana keessan jalatti yookaan barandaa keessan jalatti akka hin qaamsifne cimsinee isin hubachiisna jechuun godina Jimmaa aanaa Dedootti maxxanee egaa beeksisni kuni isinis kana booda barandaa namaa teessanii akka Jimmaa hin qabaanin isiniin jedha. Namichi tokko maal jedhe beektu reediyoon bane jedhe reediyoo keessa Jimmaa qabamuun ajaa'idha akkasii waan hin taane nama godha waan argi jedhe dubbate reediyoo keessa achumaan dhaqee reediyootti gurguree qaame tu namni caatiin dhiisaasin dhiisaa yoo maal ta'e caatii dhiisaan jiru namni biddeena dhiisa malee ajaa'iba abbo baguma hin barin suusiin immoo cimaadheedhaan baguma hin barin abbo waa himuu beekana maal jettan isin. Silaanuf seedise hoya laata dubbaddooni fayya itti dhiisnaan lagataate adubbadoo seenaaf teettiyaha mubeen akkasitti dhuggatamuu jalqabeera sinii galee mubeen akkasitti dhuggatamuu jalqabeera nu yoo mubeen atu warra qabu akkasitti dhuggataman humaa inni dhuggatamnu ani koo kanne waan jenne sinii galee godii kana dhageessaniitu harree wajjin godhaa waan arge mee dhaggeeffadhaa. ከአህያ ጋር ያደረገ ሰው የሰው እንደማይመቸው በዚህ አጋጣሚ እርግጠኛ ሆኜ መናገር እችላለሁ። የብልት ሳይዝ እና የሰውየው በጣም ነው የሚለያየውና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እንደውም እኔ በጣም ያ ነገር ተመቸኝና ጭራሽ እንኳን ላቋረጥ ብሶብኝ እንዳልኩ ቀኑን ምናምን ጨምሬው ነበርና ሱስ ምናምን ይዞኝ ነበርና ሕክምና በርግጥ ሄጄ ነበር ግን በቃ ማቋረጥ አልቻልኩም ነበር ማለት ነው። ያው እንግዲህ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው እየነገርሽኝ ያለው ጭራሽ ሱስም ሆኖብሻል ከማረግም አልፎ ከእንስሳ ጋርና ያው ሴት ነሽ ወልዶ መሳም ወልዶ ማቀፍ የሚባል ነገር አለ ትዳር የሚባል ነገር አለ እነዚህ ነገሮች አሰበሻቸው ታውቂያለሽ ወይም ደግሞ ታስቢያቸዋለሽ? አዎ አስቤ አውቃለሁ እንዳልኩ እኮ የሆነ ወንድም ቀርቤ ከሱ ጋር የፍቅር ግንኙነት ምናምን ለመጀመር ሞክሬ ነበር ግን በቃ አይሆንም ማለት በቃ በጣም ልዩነት አለው በቃ ያያው የብልት ሳይዝ እና የሰውየው በጣም ነው የሚለያየውና በዚህ ማድረግ ይቻላል እንዴ ብዬ በጣም ግራ ገብቶኝ ነበርና አልተመቸኝም እንዴት ነው እሱን አግብቼ ከሱ ጋር እንዴት ነው የምኖረው ከሱ ጋር እንዴት ነው ህይወቴን መሰረተው ምናምን ብዬ ነው ይሄን ነገር ላለማቋረጥ የወሰንኩት እና ከሀያው ጋር የነበረኝ ግንኙነት የቀጠልኩት ከዛም በኋላ ወደ ሱስ ውስጥ ልገባ የቻልኩት ማለት ነውና ከሰውየው ጋር ለመቀጠል አልቻልኩም ምክንያቱም በቃ ሰውየው ተቆጨው አዎ እንደ አህያው በቃ ሊያስደስተኝ አልቻለም ማለት ለመናገርና ሰው እንደውም እንደዚህ ሰው ጋር ያደርጋል ማለት ነው ምናምን ብዬ ራሴን እየጠየቅኩ ነበርና ጋር ያደረገ ሰው የሰው እንደማይመቸው በዚህ አጋጣሚ እርግጠኛ ሆኜ መናገር እችላለሁ። ያው ቤተሰቦች እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው በጣም አጃይባ የሚያስብል ነገር ነው በጣም የሚያስደንቅ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው እንጃ እኔ ምን እንደምላላቅም ግን እስቲ አሁን ይሄ ሁሉ ነገር አለፈ አሁን ላይ ምንድነው የምትፈልጊው አሁን ላይ ከዚህ ነገር የመውጣት ሐሳብ አለሽ ወይ ይሄ ነገር እርግፍ አድርገሽ መተው ትፈልጊያለሽ ወይ ምንድነው ሐሳብሽ እስቲ አሁን ገና ወጣት ነሽ እንደማይሽ ከሆነ የወደፊት ላይፍሽ እንዴት ነው የሚሆነው ምን ለማድረግ ነው ሐሳብሽ ምን ለማድረግ ነው ያቀድሽው አሁን ላይ በቃ እኔ ማስበው አባቴ ምናምን በጣም ታሟልና በቃ ለመሞት ያጣጣረ ያለበት ሰዓት ላይ ነው ያለውና እኔም ደግሞ ይሄ ነገር በቃ ትክክል እንዳልሆነ ምናምንና ማቋረጥ እንዳለብኝ ነው የሚሰማኝ ግን እንዳልኩ ከሀያው ጋር ሱስ ውስጥ በጣም ስለገባው ሱስ ውስጥ የገባ ሰው ደግሞ ለማቆም በጣም ችግር ነውና ይሄ ከሀያው ጋር ያለብኝ ሱስም እናንተ እንዳቆም እንድትረዱኝ ሌላ ሰው እንደኔ አይነት ችግር ውስጥ ያለ ሰው ካለ ለነሱ ለማስተማርና ካሉበት ችግር መውጣት እንዳለባቸው ያው ትምህርት እንዲሆናቸው ለመናገር ስለፈለኩ ነው እዚህ ድረስ የመጣሁት።
ያው እንግዲህ ቤተሰቦቼ እንደሰማችሁት ነው በጣም የሚያስገርም ብራ Egaa akkuma asirratti dhageessan zamana hedduun darbee jira. Akka zamana kanaa salphinni guddaan isaan jiru. Maa inni jedha. Dhuguma harree wajjin gootii waan argee jettanii yaaduu dandeessu isinii galee. Wanti kun yuutuubii fa'eef akkas hojjetama ta'ame jechaadha. Zamana dubartiin akkas of salphiftu irra geenye jirra jechaadha. Wallaahi hedduutu kana marifachiisa. Garuu isa kana dhiisa. Isa miidiyaarra iyyuu ta'anii haasaadhaan maallaqa argachuu isa akka laafaatti ilaala. Hiriyaan hiriyaasaatti qarshii argachuudha jedhee maal hojjetaa jira. Dhuguma jettanii yaaddu wanta kana. Akkuma dhugumaatti teessee harree wajjin akkasitti godhee waan arge jettee dubbatte jechaadha. I know. Yeroo akkamiirra akka gahaa jiru siichi immoo gizee ijoollee keenyaatti jechaadha. Ani gizee ijoollee ilmoo keenyaatti anan daha garuu. Jechuun gizee ijoollee keenyaatti wallaahi isa qoosaa dhiisan kolfinaa. Isa qoosaa dhiisaati. Yeroo ijoollee keenyaatti immoo maal takka uumamu yaada. Yaa Rabbi na jaanu baasi akkasii. Yaa Rabbi na jaanu baasi. Irraanfachuu hin qabne maal inni manguddootti hin barbaadin jaarsa kee araarfachuudhaaf. Nama ofii keetiifuu qullaa wajjiniin bultu maaluma jedhee manguddoon lammaffaa siyaasaa abboo qaanyii dhaba. Akkamitti ati naasaattuma indoo bultii keetii abbaa manaa keetii isiinoo haadha manaa keetii foon keetii gartokkee keetii ilmoo tokko waliin jidduudhaa qabdanii yoo rakkoo dhumti isinitti jidduutti uumamillee meekottu waa haasawu ammas guyyaarraa haa ta'u guyyaa lamarraa haa ta'u sa'aatiin haati manaatti wajjiniin haasa'an jiraachuu qaba dirqama kun. Maa daqiiqaa tokko hin ta'in wajjiniin shaayii tokko dhuguu maan ta'in namni bar burcuqoo tokko hin fayyii beekaa haadha manaa isaatii wajjiniin burcuqoo tokko hin fayyii beekaa dhiyeeffataa bara. Maaliif beektaa? Burcuqoo tokko keessa. Dhiira burcuqoo amma ilmoo argattutti dhiira burcuqoo tokkotti wal dhiyeeffachuun beekaan. Si galee maal jechuudha kan beektaa? Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam karaa Aayishaan irraa afaaniin burcuqoo dhugdeenii naannessanii dhugu turani. Karaa Aayishaan irraan burcuqoo ittiin dhugde sana ofitti naannessanii karaa sanaan dhugan turanii bara. Gaayaa burcuqoo tokko hin dhiyeeffatu jechuudha maanaan isaa beekadhu. Akkamitti haadha manaa kootiitiif ana jidduu burcuqoon lama dhiyaata abbo. Amma gaasitti maaltu jira seeti? Dammaqeensa barbaada dhiiraaf. Isiidhaafis dammaqeensa barbaada. Maaliif jennaani waliin haasa'uu ifa walii ta'uu. Haadha manaa keeti dhiirri gaafti siin bultii ofii diigdu gaafa haadha manaa ofii kijibde. Haadha manaa keeti kijibnaan bultiin kee diigameera. Dhiirti haadha manaa ofiin kijibdu umurii kee atoo ilmaan irraa horuu deemta. Atoo ilmoo isiin deessuuf abbaa jedhamta. Maal jettee haadha manaa keetii kijibdaa. Jennaan iccitiin itti namatiin malee hunda iccitii dhoofadhullee yoo dhoofachuu barbaadde malee inuman kijibin. Yoo dhoofadhu lafa kaayjedhu waan garii haadha manaatti himani waan cufan himan. Dhiirtii ammas aybii haati manaa qabdu kana qabda jettee haadha manaatti himtu kanas nu badhaa dubartiin. Gartee waan silaa itti himuu barbaadu dhiirtii kana qabdaa jettee dhiirtiin dubbattu. Hin dubbattu abada. Kun tabi'aa dhiiraatii miti. Kana qabda jettee haadha mana isiin immoo haati manaa immoo hin dhoskitu. Kana qabdaa jettee hin dhoskitu. Keessaahuu jaarraa 21ffaa kana keessa kan dubartii sun hedduu nama gaxxama maaltu kana qabda kana silaa tolfattee jechuun kana. Bar Abdallah ibn Abbaas Rabbi irraa jaallatu galgala hunda ilkee rigatee ilkee rigatee qeensa qoratee mataa isaa dhaabatee faaqifatee uffata tolfataa bara. Maali jennaan haadha ilmaan kootiitii wajjiniin hin buluu deemaa miti jedha. Maal Abdallah ibn Abbaas bakka kana tolfattaa jennaan bar jaartii kiyyaa wajjiniin buluu deemaa miti. Ilaal ilkee rigataa bara. Maaliif jennaan isiin bar si wajjin qofaan buluuf miti haati manummaan si. Jennaan si wajjiniin hiriyaa karaa dhiira biraa si wajjiniin karaa deemuu waan hin dandeenyeef suma namni si wajjiniin deemuu qabdu. Yeroo gariis fudhatanii ba'uun kanaaf dirqama ta'a jechuudha. Maaliif jennaan wajjin nama dhiiraa fi dhalaa karaa deemu ni hawwitii bara. Isiinis ilmoo namaatii mi? Saniif ni hawwiti. Akkasiin hin hawwine ati kabar gochuun irrinuma qabnu wajjiniin waan akkanaa yaaduun dirqama keenya ta'a. Kun bultii gabbisa. Bultii bareecha. Maaliif jennaan bakkee kana hoggii ala kana hoggii deemtu hayi. Isiin karaa deemuu ni hawwiti. Nama karaa deemuu ni agarti. Dirqama ree ati fudhattee hoggii garii baatee waliin shunkurtaallee bitattee manatti galuu hin ta'in dubbiin qabeenyaa fi dhabeenya irratti immoo ni rarra'anatti hin fakkaatu. Yoo dhiira darree taate
agartee qabeenyaan hin qabu amma galii jechuu baatte. Dhiira hundaallee darreedhaan jedhamu namni gariin gaa duniyaa kanatti ni amana. Duniyaan kun bar isiidhaan jiraanna malee isiidhaaf hin jiraannu kana osoo ofitti himaa malee. Isii sana ittiin jiraanna jireenyatti hin mi'eeffanna jire malee isiin jireenyaaf utubaa miti bar. Wanni jireenyaaf utubaa jaalala. Jaalala immoo waan ittiin gagabbifatan waan akkanaa barbaaddatanii ittiin gagabbifatanii kan biraa gaa waan hedduu jira. Egaa akkuma dhageessan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa gorsa bareedaa wayii nuuf dhaamanii jiru. Gorsa kanarraa fayyadama warra qabdan. Warri hin qabne immoo Rabbi isiniif haa kennu. Rabbi nu haa kennu isinii galee. Egaa viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata sitti ture isin bohaarsee isin gammachiisee yaada bor inshaallah walitti deebina guyyaa lammaffaa haga viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroos Show. Bye.